Biyya yoo gale maal hojjechuu qaba? Magaalaa kamitti yoo hojjedhe irra faayidaa naaf qaba? Biyya keenya keessatti manni akka nyaataa yookiin ammoo suuqaalee wanni adda addaa sirriitti deema. Keessattuu kutaa kam keessaa fi godina kam keessa jiraattanii jechuudha. Magaalota naannootitti hojiin irra namaaf deema. Magaalaa guddatti ammoo jireenyi qaaliidha. Jiraachuun hin ulfaata, hin danda'amu. Gaafii namoota hedduuti. Hadarrazaan ati maal jetta? Biyya namaa turtee akkasuma ammoo chaalenjii biyyaatii fi chaalenjii biyya namaa dandamtee yookiin ammoo mo'achaa jirta. Mo'achuu baattullee fal'aansotti jirta. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ancha marka fuun hordoftoota fi kabajamtoota jirtu. Amantiif kutaan osoo waliin qoodin. Baga jiraattan isiniin jedha. Hundumaafuyyuu jechuudha. Namni hundi gaafiin adda addaati ta'ee jira. Kutaalee Oromiyaa 11 keessa taatanii akkasuma ammoo sabaaf sablammii Itoophiyaa guutuu taatanii namni afaan kana dhageettanii hin burjaaja'ina. Burjaaja'uun gaarii miti. Hundi isaatu jechuudha waan waaqni namaa fedhe yookiin ammoo waan rabbiin tokkicha namaa fedhe qofatu iyyuu ta'a. Sababni isaa waan ittiin jiraattanii rabbumatu isiniif beeka. Dhiphinna hedduu yookiin dhiifama qufanna qabisamuuna kana jechuudha. Dhiphinna hedduu yookiin rakkoolee yaada hedduu keessa of seensiftanii wanna burjaaja'uu hin qabne nuuf burjaajessitan. Fakkeenya isinii haa fudhu. Ijoolleen hedduun isaanii maal isiniif fakkaate hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa nama 5-6 waliin haasa'an, nama biyyaa waliin haasa'an, hiriyoota waliin haasa'an, hiriyoota fakkeenyaaf maashaallah yeroo kana jechuun teekinooloojiin turee jira. Barumsa idilee achirra baratanii, barumsa diinii achirra baratanii, akkasuma ammoo wantoota hedduudha jechuudha ka onlaayiniin fayyadamaa jirru anarraa eegalee jechuudha. Anallee gahee barumsaa achi keessaa nama argatu rabbi naa taasisu. Itti aansuni maal isiniif fakkaate? Fakkeenyaaf namni tokko mana nyaataa banii jedhaan, tokko kaaffee yookiin mana bunaa banii jedhaan, tokko ammoo mana rifeensaa banii jedhaan, tokko ammoo lakki boksii yookiin ammoo bigaalaa qe'ee keessa banadhu jedhaan, tokko ammoo mana gurguddaa itti hima mana uffata aadaa, mana uffata maalii ani san banuuf birriin qabu isatu deema jedhanii jedha namni hedduun. Ka deemu jira kan deemne jira. Uffata aadaa banteef uffanni aadaa siin deema. Mana nyaataa banteef manni nyaataa siin dhiifama jechuun bilbila tunarratti bilbilamee sagaleen addaan ciccite viidiyoon jechuudha. Kanaaf waraabbii viidiyootitti isinii deebi'e gabaabamatti jechuudha. Wanni isin beekuu qabdan gaafa biyya keenya gallu maaliin galaa irratti xiyyeeffadhaa jalqaba. Isinii galee paartiin inni jalqaba maaliin biyya kiyya galaa yoo galee jedhe ammoo akkamitti jiruu biyya kiyyaa sanii jireenya haaraya isinii galaa jiraa miti jireenya biyyaa isinitti galtan haaraya akkamitti mooyadhaa akkamitti ammoo keessa jechuudha isinii galaa jiraa miti keessa darbuu danda'a yoo fakkeenyaaf chaalenjiin hedduu na mudate chaalenjii aarii jira chaalenjii qilleensati jira qilleensoon laaltanii isin dhukkubutu jira waan kana hunda haala kamiin mooyadhaa keessa dabra jettanii uf amansiisuudha. Itti aansuun ammoo maal qabadhee gala fakkeenyaaf namootiin hedduun ani dabalatee gaafa achi jiru maal jedha isiniif fakkaate yaa Allah maal bita eenyu uffata akkamii bita ebaluu maal bita hundi isaanii qaalii waltaranii mul'atan. Si galee ebaluuti yaa maal bita? Inni kunillee ta'u. Ebaluu hoomee maal bita? Kunillee ta'u. Ufii kaman binne jechuudha. Yaada akkasii irraa jalqabaa uf bilisoomsitanii fayyaa keessan jalqabaa horattanii booddee sanii ammoo waan qabdan xiqqaattus guddattus harka qabattan. Biyya keenya keessatti namni waa hin qabne jechuun dirqama haftaamii ta'uu qabdanii namni waa hin qabne kabajallee hin qabu. Namnis kasi kabajuun kasi jaalatu kafiraa kabadee hundisaa waa qabaachuu qabda. Si galee yoo fira citaa dhiiga keetii maatii kan kee ka irraa dhalatte tahee achi sin tuffatamtaa sin jedha. Kanaafi alhamdulillah biyya akkasii qabnaa hundumaafuyyuu haa ta'u akkas jennaan dirqama jechuun miliyoona 2-3 qabaachuu qabdaa miti. Waan rabbiin sii kenne erga galuu qabdee hin galtaa achi booda ammootu akka galteen ammootuyyuu waciinuu baay'ee si eeggata. Wacii sanillee gaduuf qabda. Si galee rakkoolee fakkeenyaaf achitti waan adda addaa namni mana kireeffatee bultii ijaaratee biyya Arabaa keessa jiraatu warra Awurooppaan jedhan isinii galee maa jennaan tokkoffaa isaan hin galanii
wakii qofa bashannana dhufanii deebi'anii rabbiin isaanitti haa bal'isu. Ammallee jechuudha namoota jechuudha Ameerikaa jiranii fi Kanaadaa jiranii nama hedduu bakka guddaa qabuu fi hedduu akka jabaadhee bakka guddaa gahee guddaa taphataa jiranii namoota haga 3 takka maqaa isinii baasuu barbaada yoo eeyyamamaa isaan naata maqallee yoo hin baafne fakkeenyaa fi gahee isaan gorsa ganamaa galgala daareektii yoo bilbila olaayinii irraan guyyaa 2 badumaa badde jedhanii yoo viidiyoo baay'ee jechuudha safuu fi duudhaa eeggate boonsaa tahee gadhiisu baga gadhiifte jabaadhu itti fufinaan jedhanii jabinni kiyya isin jechuudha isinii galee kanaafi warroonni jechuudha biyya arabaa galaa jiran isaan kana jinqaa jiru maal hojjannaa darazaan akka kee kanatti yuutuuba bannee haa hojjannu yuutuubni birrii nuu kafalaa mee akka maataanu zayitiin hagana galee jedhanii bunni kiiloo kumaaf 200 galee jedhanii bakka garitti kumaa bakka wannummaan isaan nan gaafanne tokkollee hin jiru jechuudha. Baga na gaafattan anuu nama gaafatame tahuu alhamdulillahi rabbil alamin isin jaaladha isin kabaja haa ta'u malee jechuudha jecha namaan dhagayina yoo 2 ta'e 3 ta'e maal gootan namnummaan osoo buna dhuyin hin jiraanne hin jiru. Aniin isin argitan tuni buna yoo xiqqaate yoo barbaanne guyyatti gizee 2-3 illee danfifne yoo namni jiraate yoo namni hin jiraanne ammoo baay'ee danfifnu yutenne bunni akkuma beeytan yeroo namarraa oofa waan ta'eef hojiidhaaf baana osoo dhugin ammoo oollee hin beeynu feene danfifne feene alaa dhugne jechuudha. Kanaafi osoo hin dhugamin hin oolamu isinin jedha. Waa'ee hojiitti taa deebinu maal hojjedha warri jettanii tokkoffaa irratti yuutuubaa bitee banee haa hojjedhu moo dhiifama namanna irra bilbilee saniif isinirraa dhaabe yuutuubaa bitadhee haa hojjetadhu moo banadhee haa hojjetadhu. Bitachuus hin dandeetta banachuullee hin dandeetta. Garuu yuutuubni har'atti jireenya si jiraachisuu hin danda'u. Kana jechuun kiyya har'uma bittee maallaqa sii kafaluu hin danda'u. Akkasittuu ka bitti haga takka ulaagaalee waan guuttateef cimtee jabaattee hojjattee sii kaffaluu danda'a. Garuu ka ofii keetii bantee har'uma maallaqan kaffaluu hojjechuu hojii bareedaa ka hawaasa keessatti jechuuf fudhatama qabu akkasuma immoo kan namni baay'ee hin hojjanne adda gootee yoo hojjatte yeroo gabaabaa keessatti illee guddachuu dandeetta. Fakkeenyaaf jechuu namni kenna. Fakkeenyaaf jechuudha hawaasni kennaan hedduun jechuudha yaada haaraya oomishuu yookiin uumuu hin dandeenyu. Sababni isaa maal akka ta'e illee hin beeku. Alhamdulillah yoo har'a viidiyoo tokko namni biraa gadhiise anillee isuma gadhiisa atillee isuma gadhiifta ibalullee isuma gadhiisa wanni jechuudha. Uummata Oromoo keenya ta'e afaan tokko dubbannu ka ibaluutii laallamee irratti xiyyeeffanna. Ka ibaluu laallamee kanuma gadhiisa. Ka ibaluutu laallamee kanuma gadhiisa. Ka ibaluu subscribe deeme akkas osoo hin tahini waan jechuudha yaada dhokataan hedduutu jira. Amma akka kiyyatti jechuu haalan naa mijatuu dide fakkeenyaaf gaafa yuutuuba eegalu akka afaan Oromootitti namni jechuudha dubartii tahee waa'ee jechuudha yuutuuba nan eegale hojjetu hin jiru. Warroonni yuutuubarra jiran hedduun isaanii ragaa naa bahuu danda'an. Kuwwan diraamaa, kuwwan pirankii, kuwwan ammoo chaalenjii adda addaa akkasuma ammoo garee waan adda addaatiin eegalan. An ammoo yoo alhamdulillahi rabbil alamin itti yaadee yeroo dheeraa jechuudha dhageeffadhee gorsa yuutuubaroota ciccimoo dhageeffadhee yoo yuutuuba hin eegala jedhan waan hawaasa afaan isaanii saniin hin himamin hin hojjetamin waan haaraya ajandaa isinii galee odeeffannoo haaraya tokko yoo as baaftan hawaasni sirraa fayyadama atillee irraa fayyadamta jechuudha. Itti yaadee wallaahi yoo xiqqaate jechuudha waggaa 2 ol waa'ee qoricha dibata rifeensaa dibata fuulaa akkami qaama keenya qabannaa waan baay'ee irraa fayyee waan miidhamaa wal qabatu namnis na jalatti fayyadame irraa fayyee keessan na galateeffate waan baay'eetu jira jechuudha. Alhamdulillah kana hunda yoo xiqqaate waggaa 2 doktora hordofee laalee haga ijjina dhukkubdee mana yaalaa dhaqu san rabbii tokkichatu ragaadha jechuudha. Isinii galee achi booda ka'ee itti seene yuutuuba hojiitti hojjadhee isa sanuu waggaa tokko jechuudha seeraan sirriitti jechuu jabaadhee cimee osoo addaan hin kutin idiiti waan hunda hirriba dhiisee hojjadhe bakka alhamdulillahi rabbil alamin naaf guutee seera guuttadhee achirrallee jechuu seera guuttadhee waggaa tokko saafi osoo maallaqa seera odoon guuttatiin waggaa tokko seera erga guuttadhee waggaa tokko waggaa 2 saafi jechuudha maallaqa osoo naan kaffalin itti fufee hojjadhee achi booda maallaqa kaffaluu isaatu iyyuu soba haga jedhamu jechuudha.
abdii odoo murin namni yuutuubni maallaqa sii kaffalaa jedha eenyaan kaffala hagam sii kaffala 100 fa'a akkasi akka beeku jira garuu gaafa jalqaba naa kaffalu waggaa 2 booda qarshii 9,000 fi wayinaa kaffalee yaadadha. Achirrallee jechuudha sirritti hojjadhe waan isin ajaa'ibaa keessaa alhamdulillahi hanga irraatti gana gammachiisuuf manaa banaaf fakkaatu sabskraayibiin kiyya akkaan dabalaa deeme jechuudha. Alhamdulillahi sabskraayibiin viidiyoo lamaa irratti baay'ee naaf dhufe halkan tokkotti gara sabskraayibii 1,000 olii naa dhufe. Gedduu itti gammate. Achi boodallee hojii kiyyaa uf duuban deebine itti fufe waggaa 3 mana arabaa keessatti jechuudha. Yoo obsa qabaatte hojii mararrattu hojii kamirrattu iyyuu galma gahuu ni dandeessa. Hojii fedhee haa ta'u. Mee hojii mana nyaataa banuu, suuqa biyya galee banuu jedhuu fi hundi keessanuu hojii naannoo keessanii nama gaafachuu odoo hin tahin galaa ofii keessanii keessa bu'aa gaafadha. Namni birrii qabdan se'anii waan adda addaa isinii laatan. Birrii qabda se'anii suuqa akkanaa banadhu. Birrii qabda se'anii makiinaa akkanaa baafadhu. Birrii qabda se'anii ani yeroo galee san jechuudha namni yoo na argu suuqa aadaa banadhu, uffata aadaa banadhu, suuqa akkasii banadhu, baajaajii akkanaa baasi baajaajii. Haadhuun isiniin jedhaa buna naa fidanii. Afaan si gogee mataan si dhukkubee buna kana dhugaatumaani nashaxii namatti haasa'ee jiranii. Akkasi bunaaf nagaan dhabinaa. Kanaaf yaada nama hedduu fuutanii mataan keessan hiraaruu yaadni keessan qoqqoodamuu odoo hin tahini namni yeroo biyya namaatti jiranii mee maal hojjedha jedhanii maallaqa guddaa qabda siksee ati ammoo jireenya keetiif yookiin ammoo rakkoo keetiif jecha cinqamtee rakkattee yaada kana eenyunnarraa qoodama jechaa fi maal hojjedhaa jettee nama gaafatta. Namni ammoo maallaqa qabaattee ittiin rakkattee maal hojjedhaa jetta sise'an. Sigalee kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyya waan hojjettan ufumaa keessanii biyya galaati waan gatii keessanii isin madaalchisu gatta'aa murteessaa. Isinii galee akka galtanii illee namootuyyuu wacii baastanii kaan ebaluu kiyyanna dhufee ebaluu kiyyaa maaliin galchaa kana jettanii waan harkaa qabdan dhadhooftanii lafa keettanii tikkeetti soquuf fiizaa biyya arabaa soquuf hin jarjarina. Waan harkaa qabdan harkuma qabattaniituma ni teettan ji'a 6. Hojii malee akkamitti ta'a ji'a 6 jechuun keenya oolu. Garuu obsi barbaachisaadha. Gaafa jalqaba galte afaan biyyaan beektu. Afaan biyyaa jechuun afaanan haasa'uu miti. Hojiidhaaf afaanan haasa'uu miti. Haala namaan beektu, afaan namaan beektu, dhugaa jirtu sinitti himaa jiran dhugaa rabbii. Kana hunda isaa mo'achuuf ammootuyyuu obsi jalqaba barbaachisaadha. Lammanni ammootuyyuu jechuun hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa maal hojjedha jettee ofii keetii biyya keessa gatteettee ilaaltee itti murteessitee yoo jette abdii murtee irraan deebitu. Yoo namni itti si erge yoo kisaaraa argitee jettee ammootu ebaluu kana na godhe jettee ebaluu san ajiifattaa sa'aatiin hin dabraa achumatti gaabbitee hojii san dhiifta jechuudha. Kanaaf ufuma keetii galii murteeffadhu mana nyaataa feete yuutuuba banattee hojjechuu feete chaalenjii yuutuubaa hin danda'a yoo jette yuutuuba yoo banatte si fayyada. Maa jennaani hojii haaraya waan haaraya yoo as baaftee ofii kan keetii mana kan kee keessa tahee hawaasa kee keessa tahee biyya keessa kan tahee biyya alaa tahee magaalaa keessa tahee baadiyaallee tahee bakka feetetti yoo hojjette yuutuubiin sirraa deema. Garuu ati jabaachuu fi yaada haaraa dhiyeessituu danda'uu qabda. Dhiiras tahee shamaranis tahee jechuudha. Fakkeenyaaf ebaluu kana hojjedhaa osoo hin tahin yaada akka daftee guddattu yaada hawaasa bira fudhatama qabdu. Anamma reef isinitti himee miti akkasitti haala salphaa ta'een hojjedhee yoo xiqqaate ijoollee 5, 6, 7tuyyuu viidiyoo akkasii hojjannaan maal godhe dhiise. Fakkeenyaaf jechuudha dhiisee booddee sanillee bakka waan adda ta'e wayii hojjedha jedhee inshaallah hin hojjenne jechuudha. Naan milkoofne yoo rabbi fedhee jedhe inni milkaa'aa isiniin jedha. Haala kanaan hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa yaaddaa'inaan sodaatinaa. Yuutuub hojjechuuf ammootuyyuu bilbila akkamii akka nu barbaachisuu fi kompiitara akkamii akka nu barbaachisu kaameraa akkamii akka nu barbaachisu salphumatti isinii himuu danda'a. Isinii galee bilbila akka biyya keenyatti 17,018
yuutuuba hojjechuuf yookiin ammoo sooshaal miidiyaa tokko hojjennee qarshii argachuuf akka gahaa tahee ifa godhee viidiyoo biraa irratti isin ibsa. Koomentii jala qofa yaada kiyya yoo naa barreessitanii maaliif jennaan waa'ee bilbilaa wanni asirra kaaseef hojiidhaan wal qabata. Ijoolleen hedduu biyya Arabaa jiran bilbila akkamii aayifoonii meeqaffaan hojjetta, kaameraa akkamiin hojjetta, laaptooppii kamiin hojjetta, istiidiyoo akkamiititti hojjetta. Istiidiyoo Jireenya kiyya irratti jechuudha. Hawwii fi abdiin kiyya istiidiyoodha. Soba isiniif fakkaasuu danda'a. Yeroo biyya namaa jiru yoom galee yuutuuba kiyya seeraan hojjedhaadha. Yeroo biyya kiyya galee ammoo yoom istiidiyoo fi haala teessuma viidiyichaan jeeffadhee hojjedhaadha. Alhamdulillahi hundaan egaa abdiin qabaan. Abdii qaba rabbii kiyya. Kanaaf aga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaatti horaa bulaa fayyaan fayyaa isin jaalladha.